Durataan mootiin mookota bineensota bosonaa Leencii barri kun bara addaati jechuudhaan ibsa baaseem. Xiinxaltuun siyaasa bineensota bosonaa Aadde Jeedalloon barri kun bara jaldoo biroo qe'ee leencaa dhaqee nadheewwan leencaatii fi daa'imman leencaa doorsisaa jiru jechuudhaan dubbatte. Duratee sun dhaabbata bineensota bosonaa bineensota gamtoomanii Aadde Yeeyyiin barri kun bara addaati jechuudhaan eega ibsa baafteen boodatti barri kun bara jaldoo biroo qe'ee leencaa dhaqee nadheewwan leencaatii fi daa'imman leencaa doorsisaa jiru jechuudhaan eega ibsa baafteen boodatti jaldoo biroo gochaa kanarraa dhaabbachuu baannaan haggara dandeenyu hundaan tarkaanfii fi ejjennoo ciccimaa irratti fudhanna jechuudhaan irra deddeebitee ibsa baafte. Jiggallee adurreedhaa dhiyeenya kana ibsa baaseen hantuutaa wajjin jiraachuudhaaf gubbaarraa kaasee hanga jalaatti sakata'iinsaa fi oopereeshiniin adda gaggeeffamu qaba jechuudhaan dubbatte adurreen. Adurreen egaa hantuutaa wajjin jiraachuudhaaf oopereeshiniin godhamuu qaba jetteen booda hantuunni gama isaatiin garuu deebii gahaa laatee fi hantuutonni nuti hanga jiraannutti dachi gingilchaa bakka isin jirtutti hanga jiruun awwaalatti jiruun teenya hin jirtu jechuudhaan dhaaddannoo ajaa'ibaa itti dhaaddate. Adurroonni dachii gubbarraa yoo dhufanis nutis lafa jalaan dhufne jiruudhaan isaan awwaaluudhaaf qophaa'aa jirra jechuudhaan Zaggaardaan gaazexaatu gabaase.